Huno akkuma isin argaa jirtan kana huno dachaas kana jechuudha. Ibsa eenyu sobda ana sobda moo sobda kana dhibu jiru eenyu sobda kola kabadoti eenyu sobda ana sobda moo mataa kee sobda kana dalaysiis huno dachaas kana huno tole dachaas kana daawwattoota kiyya garuu namni akka ani dachaas gadi dhiifne godhaa jiru isaadha. Humna qopheeffataa humnaan uf ijaaraa waan hin taane akkana mammee godhaa akkana isa godhaa haa ima fitu mana qophaayaa isin yeroo inni mana ol seen yeroo inni mucaa qabatee ol seen foormishiinni kiyya si jala jiraa bara halkanii guyyaan waadaa walii seenna ibsaan gahee jira jechuudha. Har'aa guyyaan irraa hunoo dachaasin isin barbaaddanillee kanaaf hunoo dachaasillee akka isin argitan kana jira kuno habibi nagaa jedhee ummata safaatan akkana isa jira miti akkana gadhiisuun isa jira miti egaa ibsaan yoo gowwaatii daa'imni dheedhii jette Oromoon mammaakte yoo gowwaatii daa'imni dheedhiidha jette Oromoon akkuma Oromoon jette sanii yoo isaatii gamaamadmee manatti eenyu ta'ee ibsaan manatti anitti fida jekarraa muuda seete jedhee wayni mawlida wannotu eenyu namitti tu ulfaayete ciniintiin itti dhufte beeytani ciniintiin itti dhufnaan jette maal taatee jennaan ciniintiin na jira naawaamaa isa jetteen eenyu wanti jaarsa akka ol mi'aawu gadi mi'aawu ittanii jedheen jedhan akkasanii ibsaan amma akkanumatti mee akkamitti akka inni yaaduun na dhibee bara muqaffala sanuu dhaadataa na agartaa yoon sirraan kafaliin jecha fidii kootu inni eenyu ta'eeti mana isa fidaan waliyyiidha moo maali eenyumtu inni mataan isaatu eenyu inni